barbaachisun aarsaa kafalanii har'aan gahan maqaa sabaa kafalanii warri darban halkanis yoo ta'e dhokoo isaadhaan ni goona waliif na'ina jechuudha. Dirqamne waliif na'ina ni cabsan TV hunda cabsan mana namaa kana irra deemanii beekte televizyiina kana hunda ni cabsanii saatalaayitii ni cabsan. Amma achi booda saatalaayitii kana akkasitti odumaan fayyadamnu amma abdii fiintee kanaa fi Usmaan Hukumee kanaatu barasa baay'ee bakka haala addaa kanatti bakka nuti waan isaan dabarsan kana bakka kana waan ogaa jiran nuti isaan caaluu qabnaa waan jiru hin deemna jechuudha. Isaan san caaluu qabnaa nuti atattamaan bakka takka hiriira gaggoonee ta'e bakka mana barumsaa barattoota gartee sila dirqiidhaan wanni godhan kanas. Gafaa tokko argateeti beekee Oromoon sa'a sanitti hedduu gammachuu guddatu hawaasa Oromoo argitee bahaadhiyaatti kaabaaf kibbatti gammachuu guddatutti dhagahameetiin ture. Osoma inni saniin jiru argiteetiin kan wayyaanee sunillee argiteetiin uummata keenyaa hedduu miidhee qeerroo gara 5,000 ol kan ta'an lubbuu qaalii isaanii itti gabbarree jirra. Sunis gara tokkoon gammachuudha gara tokkoon ammoo gaddan nutti dhagahameetiin akkasitti turre bara san sun akkasumaan ta'ee akkasumas irreecha irrattis namoota hedduu dhabneetiin jirra. Irreecha wayitessanii ka gammada waariyoo irratti sagalee dhageessisee Oromoo argiteetiin dammaysiisan irratti hedduu nama argiteetiin qeerroo fi qarree lubbuu qaalii ofii kaffalanii jiran Oromoof jecha. Sunis akkasumatti ta'eetiin kan biraa ammoo hayyoota argiteetiin namoota sila biyya bulchuu danda'anitti argiteetiin kan akka Lammaa Magarsaa Xayyibaa Hasan fa'a argiteetiin wayyaanee dura dhaabatanii akkasitti ofirraa faccisaa turanii. Xayyibaan Hasan gootummaa isiitiin argiteetiin poolisoota wayyaanee wajjisanitti argiteetiin hidhatti guurteetiin jirti akka seenaa tokkootitti ni dubbatama qaisii sunis argitee nama. Halkan lamachi keessa bullee achi sanii galle kaambii hammarreessaa san keessa wanni an argite haga ranna jalaa baduu didde nama dubbatu haga kiyyaa kan kee ga'u kasumaaleen arraba keessaa gad harkiftee maqasiin keessa murte kan nyaata liqimsuu hin dandeenye arge. Awwan kana yoo milleen tagaddu akka seenatti tagammattu yoo kan hammarreessaa naannoo Hararsa yaadadhe Xayyiba isa yaadadhu. Nama jiraa jiru kan arraba keessaa gad harkisanii maqasiin arraba keessa muranii nyaatuu dadhabee bassoo dhuubanii afaan buusan arge. Kana waan gaafas taane waa baay'ee jira. Wanni maraama dabartee ala kulli ali wanni keessa dabartee keessan dabarre hin jirtuuti. Akka gaafas rakkanirraa akka gaafas cinqabnirraati Oromoon agamma wanta karaa kombaane ammallee rakkoomaa jiran. Rabbiin yeroo danda'a rakkoo tana marraa nu abaasuti namni keenya waan keessa ta'e akka seena barreeffatee lafan kaa'atu silaayyuu adoo silaa akka seena kabarraa utaate seena abbootii teenaa seena hawwata keenyaa seena lafa teenaa barreessinee dookumentii irraa qaamna turre. Akka asoosama nu dalagame malee hagarraa namni seenaa Jeneraal Waaqoofa Aliyyi Cirreefa Aadan Jiloofa Haajadan Saaddoofa Huseen Buneefa akka asoosama dalage malee dookumentii warra kana namni dhugaan irra gabbu'ee haga ardatti irra dalage tokkollee hin jiru waan kana mara duuba deebinee nummaa walii taanee nama irraa gaafatu qabnu irraa gaafatanii waan kana akka seenan lafa nu kaa'aniiti waan barbaachisaa hedduu galatoon maddoolaa kanuma jedha. Dubbiin hin dhumatu saabara sanii waddaanillee waan dhumatu waan hin taaneef. Mooyyalee matoora bitachuu deemee mooyyalee hin dhagamame. Mooyyalee dhaqee matoora bitachuuf deemee acha soo jiru ganama rabshaan ka'ee Somaaleef Oromoon tulleen guddoo addaan nu boksitee biraa deemne aniin gaamboo dhaqee matoora isaan bitadhee ifiti yaan deemuun ijoollee kennee chanyee deeme ijoollee waliin turree buna dhugee biraa deeme giza daqiiqa 30 afan ijoollee taan katamaa keessaa qajeelchee gad deebu ijoollee harreefu biraa deeme gaaf makalaakaan mooyyaleen nama 8 ajjeefte ijoollee harreefu biraa buna dhugee deeme mucaan tokko du'ee ciisa kaanii waliin dhufe ijoollee karaa gujii tana
nama tokko xiyyeetiin ajjeesee jirti mucaa tokkolleen barsiisaa jedhanii barsiisaa mamma jedhanii ijoollee Shaashamannee Arsii aduma suuqii gurguratu suuqii keessatti adoo salaatu jiru xiyyeetiin dhahanii ajjeesanii akka tasaa ta'ee gaafa nama 9 makalaakaa mooyyelee fixxisan ifiti yaachi keessa jira ijoollee ma'anii bira taa'aa ture ka'anii waliin bahee gara bulee horasanii waliin deemnee dhufne ijoolleen duutee jirti. Kanaafuu waan gaafasii kana yoo yaadanne waa yoomiyyuu nu keessaan banne haga jirruyyuu nama baay'eetti gabbarree jira waa baay'eetti dhabnee jira. Waan hagana gabbara nutti gabbarree fi wanni nu margane tokkolee walitti iyyuu dhuftu lafaaf samaa yaarrallee burillee Oromoon haqa isaa gammaan arganne waa baay'ee nurraa hafa. Kanaafiyyuu rabbiin haqa siillee Oromootan nu haa deebisuu jedha. Namni hundi wal dhagahee karaa akka Jawaar jedhetti akka Jawaar jedhetti yeroo miidiyaan cufamee jedhullee yeroo biyya keessaa niitoorkiin badee jedhullee bilbila tokko malee maali kan nama jechisiisu nama biyya keessa jiru dhiisiiti akkaataan itti hariiroon itti namni wal arguun bara maali jedhee mallattoo gaaffiis ta'uudha dhuunfaa namaatiinuyyuu akkamitti uummanni kun yeroo niitoorkiin cufamee jedhetti yeroo yookaan ammoo miidiyaaleen yeroo tokko saatalaayitiin irraa bootti akkamitti karaa kamiin wal dhagahanii akkanatti tokkummaan akkanaa kun guyyaan akkanaa bakka akkanaatti argamu yoo jedhameedhe akkasitti kutaa Oromiyaa 11 keessa kallattiidhaan uummanni hedduun itti bahee itti qabsoo fi geggeeffatudha. Bara ammoo qeerroon Oromoo itti dhageettii guddaa horatee sabaa fi sablammoonni biyya san keessa jiran qeerroo Oromoo akkaan itti sodaatanidha. Ummata akkamii jedhanii ummanni gootummaa akkanaa qabu ummanni tokkummaa akkanaa qabu ummata akkamii waan nama jechisiisu bara san keessa jira. Miidiyaan OMN illee miidiyaa ummata Oromootiif galata guddaa ooledha. Namni tokko gaafa ammoo waan dabre tokkoof galata hin galchine waan isa dhufuuf illee galata hin beeku jechaadha. Miidiyaa ummata Oromoo walitti qabee Oromoo yookaan kutaa Oromiyaa tokko keessa yoo dhalatee kutaa gara biraa yookaan guyyaa takka deemee hin beekne caafiin hidhannoon bara sanirraa ka'ee jedhe haga ammaatti uummanni Oromoo kutaa garaagaraa irraa haga ammaatti jechaadha wanti arguu jirru keessa hidhanni yeroo san ka'ee jedhe haga ammaatti uummanni Oromoo kutaa kaan irraa kaanitti walitti dhufuun kun jalqaba gaafa saniiti jechuu nama yaadachiisa. Tokkummaan akkasii ammoo osoo deebi'ee argamee akkasitti uummanni Oromoo deemee miidiyaa kanallee miidiyaan kun tola guddaa nuuf miidiyaa kana uummanni akka duraanitti itti deebi'anii barbaachisuun aarsaa kafalanii har'aan gahan maqaa sabaa kafalanii warri darban Jawaar Mohammad qabsiiserraa fi hordoffii uummata gaazexeessitoota OMN hirriba osoo hin jenne halkaniif guyyaa hojjetanirraa ka'ee uummanni Oromoo gaddaa fi gammachuu wal keessa saba biraatiin buqqifamee jedhutti saba ofii qarqaaraa ka ammoo bakka hin qabne bakka qubsiisaa kan nyaata barbaachisu keessa toota yookaan qaama mootummaatiin dhiibamanii yookaan ajjeefamuuf barbaadan gariin osoo ajjeefamanuu barattoota sanillee keessaaf alaan qarqaaraa ka ammoo biyya ba'uu barbaachisu biyyaa baasaa ka ammoo karaa ta'een akkasitti saba ofii karaa hundaan gumaachaa qarqaarataa akkasitti dabarsan jechaadha. Bara ammoo viidiyooleen suukaneessaan isa keessa mul'ate kan haga ammatti yoo laalteette si suukaneessu viidiyoo Finfinnee kan fooqarraa kan waraaban tokko fa'aa fi kan mooyyalee fa'a viidiyoolee haga ammatti yoo laalte qeerroo tokko qabanii dhiitanii namni hedduu poolisiin hedduu dhadhaabbatee tartiibaan akka hiriiraatti dhaabatanii qeerroo tokko dhiitaa kaanit dabarsanii kun harka qabee lafarra harkisaa viidiyoolee suukaneessaa isa keessa argan jechaadha. Bara san akkasitti karaa saniini uummanni Oromoo garuu yoo gama har'a akkam jira ka deebitu taate wanti sun uummanni Oromoo har'a yoo laalleen
baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Saba biraa fakkaata uummanni Oromoo bara sanii fi bara kanaa wal afoo yoo qabde ilaalte saba biraa si fakkaata. Ka ammaa kun saba biraa saba gaafa sanii osoo hin ta'in saba biraa si fakkaata. Saba biraa si fakkeessa. Haalli osoo uummanni Oromoo carraan akkasii suni ka rabbiin deebisini carraan sanii ol ka dhufu taate akkasitti uummanni tokkooma waan jedhu baay'ee si sodaachisa. Bara ammoo qeerroon Oromiyaa sibiila dura qoma dhaatanii dhaabbatanii jedhan sodaa tokko malee ilma namaatii haga si jechisiisu takka bara akkasin namni onnee qabudha. Kudha tokko ijjite waan kutaa 11 mil'attuuf bara suni turee jirallee waluma na fakkaatee walumaa galatti waluma na fakkaatee kana osoo hin jedhin wal na fakkaate bara ijji nama tokkollee kutaa 11 ija takkaan laaltu waan ta'eef akkasitti ollaa kiyya yoo ta'e yaadadhu ollaa kiyya yoo namni akkasitti wannoo dheede bara ija takkaan nama laala waan ta'eef yaadachuu hin danda'u akkasitti ollaa kiyya beekuu danda'a. Gaafa ammoo kun hin jiraanne ka sagalee karaa miidiyaatiin dabarsullee yoo abdiin uummata keetii si duuba hin jiraanne yoo namni isa hordofne yoo namni muraasni isa laalee jedhe abdii muruu danda'a. Kanaafuyyuu akka uummata Oromoo waamichi ani godhuuf akka bakka sanitti deebinu akka karaa saniin karaa duraanii sanitti akka deebinu nama miidiyaa fayyadamee dhullee miidiyaa isaa miidiyaa OMN illee akka duraanitti deebisuun ni danda'ama. Kaleessas akka gaariin turre har'as ammoo gaarii jirra jechuun hin danda'amu. Gaarii miti har'allee wanta hedduun nu dhibe. Akka kootti wanta hedduun na dhibaana. Dhugaadhaa akka yaadasaa fi dhageeffachaan ture akka dansaa. Bara qabsoo jawaatan abboo barsuun bara ajaa'ibaati. Bara deebi'ullee jechuun manaa ba'uu na fakkaata yoon deebi'ee of duuba deebi'ee yaadadhu. Abjuu wayii argee qaanqee bilisummaa waan wayii xiqqoo waan wayii arganne nu harkaaf duuba deebitee. Namni seenaa namni hundinuu hin beekna jedhee yaada namni tokko akka tokko waa'ee Oromoo tana inuma quba qabaa gaafa leencoo irraa 2014 miti gaafa leencoo irraa gaafa sada Oromoodhaaf bakki kennamu sanitti waan dubbii nama kenna miliqxillee isiniin himu namni hima beektan jedhee yaada. As deebinee ammallee gaafa warri ala turre daawwittaa faallee gaafa galansanillee dubbii qumaara ajaa'ibaa taphatamte dubbiin bassoo harcee bishaan buute taate beeta. Achumaan baddeetunillee ta'u Oromoo achumaan bishaan seente ammallee ammoo haalli nuti keessa jirru kan duraan dabarsine san caala dhibaa keessa jirra amma akka kootitti kan duraan dabarsine san caalaa amma kana kan na dhibee amma akka kootitti yaaduma akka kootiin dabarfadha. An amma akka biyya keessa jiralleedha. Haala keessa jirru hin beeka. Haalli biyya keessa jirtu baay'ee keessattuu warra hidhatee gaara jirullee miti kan rakkachuu jiru. Mootummaallee miti kan rakkachuu jiru. Hawaasni gaaga'ama hedduu keessa jira. Rakkoo cimaa gurguddoo haga dheengadda araarri kun jedhanii araarri kunillee milkaa'uu dhabe faamileen nama hundaa cabe. An akka kootti hamileen na cabe maaliifi waa hunda dura biyya tanaaf kan barbaachisu nageenya. Nageenya ammoo biyya tana keessa hin jira yaadu. Sababni isaa yoo araarri kun goolabame malee uummanni kun ijoolleen amma hidhatanii gaara jiran kunillee hawaasa keessa jiranii dachima Oromiyaa tana keessa hawaasa keessa jiraataa jiranii. Gaafa isaan hawaasa kana keessa jiraatan ammoo mootummaan uummata kana reebaami. Hawaasnis waliin reebama. Namni waan qabu deemee gabaatti dhiyeeffatee haga sadarkaa gurgurachuu dhabutti jira baadiyyaa keessa jechuudha. Magaalallee miti baadiyyaa oomisha isaa oomishatee magaalaa deemee kara gurguratu jechuudha. Haalli amma keessa jiru baay'ee shuukanneessaa cimaa. Namoota ammallee hawaasuma keessaa ijoollee baatee warra gaara jiru kan amma kamte kana sababeeffachuun uummata xaafii fi midhaan garbuu akka isaan hin amanne ijoollee isin keessaa yaate fida jedhaniini
Yoo fiddan malee midhaanis hin haammattan jedhanii akkasitti aduu keessa teessisan jechuudha qaamni mootummaallee jechuudha. Yoo infoormeeshina quba qabaattan hanga araarri kun dubbii wal deddeeboodaaf inumaan inni hammaate iyyuu agaafte jechuudha. Arsii keessa godina arsii tokko keessallee shawaa kana keessallee bakka baay'ee hattan baale. Kanaaf kan bara 2014 caalallee ammallee akka kootitti kan natti dhagahamu hamma haalli uummanni keenya keessa jiru dhibaan barri badaan amma natti fakkaata. Kanaaf ammoo tokko nama taasisu bichaa akka kootitti waan ani hubadhu kadha rabbiin akka kadhattan qofan barbaada. Wanti yaadannummaa waan baay'ee kaasa ijoolleen keessa dhageeffachaa ture ijoollee waan baay'ee kaasaa turanii. Kan dabarsine seenaadhaaf akkasumatti